ishee Ingilaandiidhaan maraachaa jirti jedha hin sodaatu. Isin yoo ta'e boriyyoowwan jallee wayii dhufee isinitti darbakati ta'eefi nu obbolaatu nu ergee kun obbolaan haasaa jedha. Bas Oromoo isin immoo koppiliin share godha. Kanarratti walalle. Dawwalamuun bareeda. Kafiilli durumaayyuu akka galtu fedha waan ta'eef kafiilli rakkoo hin qabu namichi. Namichi maaliif rakkoo hin qabne yoo isiin galuu baattee qabamte isaafis wanjalaami galchuu barbaada. Inni rakkoo hin qabu inni waan qabsiisu minaamini kana miti inni irra dawwalamennaan rakkoo hin qabu akka namichi kana taataba isaan oolani. Queen Gaafata silkiin kaastu maaliif hidhee? Online irra jirti. Obboleettiin deemallee ijoolleedhaaf jechaan deebisu jirti na fakkaata. Waa'ee dhimma sanii keessaa beeyjee nam tokkoon himin jeeyin. Ayya. Biyyaayin fidee biyya sanii fidee achiin fidee micaa tanaan waan kana hin jeeyin jeeyin. Yoo isaan tuman quba gurra kaayya biyyeen poortii san keessatti namni qawwee itti qabate hin jiru namni waa godhu hin jiru Oromoon ni galchiti obboleettii jecha kana irraa dhorki hin jeeyin jeeyin. Rakkoon maalidha beektaa? Online irra jirti kennaa deebisaan jirtu. Padahal goda share goda taab gochuun dadhabina koppiliin taab gochuun dadhabina daraa keessan waan bira gochuu dadhabdan warra zirru. Undi kesan koppiliin kitaab gochuun dadhabina. نحن صرنا شهر نركض وراها سكرت صالون طبعا هيدا البنات بكذا البنات عم تجيبهم من اثيوبيا ما بنعرف شو بيروحوا وين بيروحوا البنات سكرت مهار لو سكرت تفتح هون بتسكر بس بلا اليوم عرفوا انه نانا اكينا سفاره بكره دي لازم نروح نعمل شكوى شيء هيك دغري قصوا تكيت بدنا نسافروها. بدنا نعرف بدنا نعمل نشوف تشيك هيدا البنت. اوكي شكرا. مو بس دولي محمد قبل بنا سوسيسا أنا جري كورتي كسادين تاني ما تجرتي عندي شاهد أشوف جرتو صح؟ تفيدين في مالي أنتي ما أكون Very mind not a Walati. Very mind not a Walati. What is a Rurabame? Very mind the Walati. Queen Martin jedhani Queen Martin jedhani Kurti keessa jirti waan keessa jiru naan jechaa jirti barjoo. Namticha kafiilee isii kan bakki budeedee turte kanti deebisanii mucaa isatti kennu. jalqabayyuu muuvee kunoo asoofsiisnee jechuudha. Kan jarri nuun jedhanii kafiilii dhufee fuudhannaan akkamish kan gudeede kan akkas godhe miidhaa irraan geessise isadha. Nuyi seerra akka nuuf baruu barbaanna. Bor mucaan kun irra miidhamtee jennaani seerra akka isa nuuf gaafatuuf jennaani lakkoofsa muhaamee nuu kennanii jiru akka nu asoofsiisnuuf jechuudha. Dhaggeeffadhaa uummata keenya kabajamoo beeriidhaa bakka tokko naa gadhiisaati. Beeriidhaa dhageessin deebisa dhageessin. Ati nageen hin baa borii tarabbaa seera mana kanaati. Ijoollee kooppiin sheer godhaa mana gahan jiranis wanni kun gara ibiddatti qabata. Beeriinaa galchaa beeriinaa galchaa. Beeriinaa galchaa amma akkoo mucaan hafteetti dhaggeeffadhaa waa tokko isinitti hima. Wanni isin baruu qabdan
Maskootiin bane qilleensa galuudha. Wanni isin baruu qabdan ijoolleen keenya injifannoo baradheera maskootii. Injifannoodhaan galleerra. Tokkoffaa qaalittiin sila nama 3,000 irratti biyya galchuu jettee gastii irraa utaaltee baate himatteetti viidiyoo waraabameera. Beerii eesseef taati. Beerii ilaalaa galchaa. Beerii piliis gastiitti ol gali. Geessanii injifannoodhaan galleerra. Mucayyoon sila maal jette? Nuu himi eenyuun ni mucaa kana hojii galchee jennaan utaaltee mucaa biyya galchuuf turte. Akkuma isin argitan jechuudha. Hin milkoomne. Ijoolleen keenya duuka deemanii galatoomanu kokkee qabanii hin milkoomne jechuudha. Gatii milkoomne maal jette amma immoo haqqii waan jedhamu jira. Akkanitti biyya galchuun dhabee mucaa fuudhee galeen jira. ምናምን ጀራርቲ ፈኖን ገሉን በረኑማ ጀቹዳ በገር ከተም ቢፍተኔ አከስተን ሲምቤክ طيب شو بعمل هلا انا بس يجي بعد شوي خليكم بعيد عشان ما تزحموا هذا بس يجي ياخذ الشاب جرب اعرف وين عنوان كنت وين عنوان وتشوفوا بتصير وتروحوا على مركز هونيك قريب امن عام تخبون اوكي كيف بدنا نلاقي هو انا هون حيجي بعد شوي لعندي هذا بعيد اوكي ماشي وحده منكم يضل قعدوا ورا بس يجي بالفيلم بس تشوفوا هي اجت معه هذا يحكيها اوكي فالوقت يجي وتفل ماشي هي حتيجي لهون لازم يجي لهون انا بجرب اخذكم معه اوكي اوكي بلا زمان Jijjiirama bareedaa لا جناح يعني ده باس نجدي faffacaasaa jedhee bareedaa adda waan goone jechuudha. Namni muraasni gubbaa ta'a namni lama kun as ta'enna. Innaas yennoo jenne nu kara darajaa deemnee yookaan isinitti bilbilaa. garuu sisteemaan viidiyoo irra keessa jira jedhee. Viidiyoo miti. gaafa jiru fudhatee deemu ilaala baane. Iluma qabanne iluma iyyina mataa qabanne mana hidhaatti waan reeru ati qofti qixxii qaban iyyina ala baanetti iyyina isuma sagadaaboo malee isin namni lama gubbaatti nu eega nuti dakanatti hin eegna jedhi ka mataa qabanne iyyina isa booda namni nutti yaamni gaa mataa maalii makiinaan dabarsinu namitti kun ciccuu nana jeesan wallahi bakka isin ol baa kan laagira waan jiruuf itti dabarsina mookii dubbo ati waraqata qabbu maara kana qabare namicha mali makiinaan dabarsinu har'a online irraa banne jechuun nuyi kalchallee suura keenya fudhadhaan tokko namichi kan jedhee jechuudha biirooni amma daqiiqaa muraasa booddee namicha fudhachaa jira gaafa inni fudhatu umaana sayinaati naannoo inni namichi deemee dirqama dhaqee waraqata mana hakimii fiduu qaba asaafarsiisuufi jedhe. Kanaaf jecha deebisanii jiru amma jarri waraqata hakimii fidanutti singanamaan deemaatii dhaqaatii amna laamiitti kissii godhaatii muhaamee lakkoofsa muhaamee nuu kennee jira lakkoofsa muhaamee sanaan bilbilee qabsiisna jechuudha. Nufan isaan meerre biraaneen nan nufachaa turte miti meerre nuuran geenne biraaneen mas hin dhufne ammas hin dhufne dhaloonni qaramaniiru bakka kana booddee dhaloonni qaramteetti shamarran qaramteetti shamarran keenya akkas jedhamaa tokko amma nu nama sadii bakkeetti nu baasanii nama lama hambisnee jirra kan jira takkataattalee nu asii viidiyoo qabanne makiinaa dura dhaabanna jechuudha. Makiinaa dura aradhaa ijoolleen baaree hin jirtan deemaa riippoortii ijoolleen baaree hin jirtan beeruu jirtan viidiyoon sinii bana gaafa jarri makiinaa intala fidatee dhufu namichi viidiyoo kana qarratsa warra sirra jirtanu jechuudha. Gaafa gurbaa fidatee dhufu. Mubee dhagaye hin dabarsu dhufee dammaa sitti eeginaan jedhe yeroo inni gadi ba'u itti iyyineetu amni laamii alatti jechuudha alatti gadi baaneetiin itti iyyina innaa san immoo qabamaa innaa san immoo mana hidhaan seena isatu seena mana hidhaa akkamitti tulfeesseetiin kakiileen akkamitti fudhachuuf dhufa sii galee
Kanaafuu mayyaadinaan eegaa nuun jedheera. Ani yeroo inni bahu isinii himaanaan maal jedheen isinitti fakkaate? Akkamitti namichi intala kanatti ulfeesse akkamitti inni dhufee fudhata yoo galeen intala kana ajjeese yoo akkamitti ta'uu danda'a kuni jennaan eegasuu eeganni asii gadi ba'ee eeggadhaati itti iyyaa jedhe namtichi beette. Kanaaf yoo maa rakkoon hin jiru. Galatooma shamarran koo. Mubee na dhagee maal jettee fakkaata na bukkeedhaa deemteetti mucayyoon silkii naa kennitee adda tiyya jira ammaa jette. Mucayyoon deemtee jirti. Bakka hin sodaatin jedhi inda waliiti gadi bu'uu kaardiin qabaanne siin argisiisa amma. Sodaatin jedhi. Waadaanaaf galteessan akkam gootee dara. Thank you so much, okay? But thank you so much. Waaqayyoon si eebbisu obboleessa koo. Thank you. It means a lot. Queen, Bontuko, Biliseko, hundi keessan, Oromo guutuu keessan, thank you very much. Thank you, Mube. I really rakkoon hundi keenya iyyuu rakkanne keessa dabarre beekta miti yeroo kanatti muka wal bira dhaabbanne ofumaadha ka rakkanne irra Mubeen hin beeka waanan keessa darbe tole ijoolleenis hin beeku waan ta'eef iyyuu wal bira jira hundi keenya yeroo kanatti muka wal bira